مفزز سيبال it needs a force. Dargaggeessi sababa araadaati yeroo sadi yuunivarsiitii irraa ari'amee barsiisaa fiiziksii cimaa ta'e. Dargaggoo Daanyachoo Shambal sababa araadaati yuunivarsiitii Finfinnee irraa yeroo tokko yuunivarsiitiiwwan biyya Chaayinaatti argaman irraa yeroo lama ari'amuun biyyatti deebi'ee daandii irratti kufuun jireenya daandii irraa jiraachuu jalqabe. Dargaggeessi Oromiyaa bahaa magaalaa Dirree Dhawaatti dhalate yeroo sadi sababa araadaati yuunivarsiitii irraa ari'ame kun tibbana yeroo fiiziksii barsiisuu viidiyoo mul'isu miidiyaa hawaasummaa irratti ijoo dubbii ta'eetii jira. Daanyachoo Shambal Dirree Dhawaatti dhalatee barnoota sanga kutaa 12tti achuma mana barumsaa Bisraat Gabri'eel jedhamutti barate. Kutaa 12tti qabxii seensa yuunivarsiitii 515 fiduun birkii barnoota makaanikaal ende industiraal injinaringii jedhamu barachuuf bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yuunivarsiitii Finfinnee seene. Waggaa tokkoo fi walakkaa booda sababa araada hamaatiin ari'amee akka ture hime. Abbaan isaa akka inni barnootaaf kutannoo qabu waan hubatuuf gara biyya alaa ergee isa barsiisuuf onnachuun Daanyachoon BBCtti himeetii jira. Gara biyya Chaayinaa magaalaa Shaanzuu kan imalee Daanyachoon barnootaan peetrooliyem injinaringii jedhamu barachaa ture. Achittis gara waggaa tokkootiif erga baratee booda sababa araadaan ari'amee gara Itoophiyaatti deebifame. Ammas maatiin waan qabu gurguree barnootaaf Chaayinaa magaalaa Shaanzuu jedhamutti barnoota saayinsii kompiitaraa akka baratuuf erge. Ammas haaluma wal fakkaatuun sababa araadaatiin ari'amee deebi'e. Walii galatti yeroo sadi ari'ameetii jira. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa yeroo tokko Chaayinaatti ammoo yeroo lama barnoota irraa ari'ame. Daanyachoon abdii kutuun magaalaa Finfinnee daandii irra jiraataa turos gaafa tokko gara Bishooftuu imaluun achi jiraatu murteessuus hin milkooyne. Bishooftuu keessatti guyyaa sadiif nyaataa fi dhugaatii malee ture laafee jennaan Finfinnee bakka namni na beekutti du'uunaaf wayya jedhee ijoollee buufata konkolaataa keessa hojjetan irraa birrii 35 argatee gara Finfinnee qajeele. Konkolaataa san keessatti dubartii takkaan wal baruun jireenyi isaa araada sammuu namaa hadoochan dabalatee wantoota garaagaraatiin qabamee irraa akka dandamatuuf sababa isaaf ta'e. Wayita Daanyachoon araada irraa bilisa ta'ee sammuun isaa hojiif qophii ta'utti magaalaa Bishooftuutti kan argamu manni barumsaa Beetliheem jedhamu barsiisaa fiiziksii dhabee barbaadaa ture. Manni barumsaa kun barsiisaan fiiziksii waan jalaa deemeef hanga argannutti bakka isaa darema seenee akka barattoota eeguuf gaafate. Daanyachoon barsiisummaa waan jaaladhuuf cal jedhee hiikaa fiiziksii barsiisuu jalqabe jedha. Haaluma kanaan barattoonni waan isa jaalataa dhufaniif dhaabbiin qaxarame. Dargaggeessi kun sababa dubartii takkaa jireenya isaa jijjiiramuun har'aan barsiisaa fiiziksii cimaa ta'uun mana barnootaa fiiziksii School of Mysid jedhamu hundeessuun barattoota qo'achiisaatii jira. Magaalaa Bishooftuu keessatti hojjetaa kan jiru Daanyachoon mana kitaabaa banuunis barattoonni akka keessatti qo'atan taasisaatii jira. Tooftaan inni barnoota fiiziksii ittiin barsiisu namoota hedduu hawwachuun ijoo dubbii miidiyaa hawaasaa ta'eetii jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Giriinlaandiin dhuunfachuuf yaada qabaachuu ibsuu isaanii booda hooggantoonni Giriinlaandii